Itoophiyaa fi Sudaan walitti dhufeenya yeroo dheeraa qabu. Daangaa fi qabeenya uumamaa biyyoonni waliin qooddatan kunneen hawaasni naannoo daangaa waliin jiraatu dhiigaanis walitti hidhata qaba. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2014 biyyoonni lamaan koomaandii tokko jalatti shororkeessummaa fi akka naannoo daangaa waliin itti mul'atu to'achuuf sochii loltootaa waliin taasisuuf walii galanii turan. Kun immoo walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii hagam gara sadarkaa olaanaatti akka ce'e kan mul'ise ture. Misoomawwan bu'uuraan biyyoota lamaan walitti dhufu hojiin waggoota darban hojjetames laayyoo miti. Sararri ibsaa Matammaa Gadariif diriireera. Daandiin Azazoo Matammaa Umaraa hanga Poort Sudaanitti fuula hojjetameera. Hojiiwwan jireenya uummataa biyyoota lamaanii jijjiiraman hojjetamaa jiraatus darbee garuu rakkoonni mudata. Kamisa darbe naannoo daangaa biyyoota lamaanitti rakkoo uumamee ture. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haala uumamee balaa geetti gadduun rakkoo adda baasuun furuuf biyyoonni lamaan waliin hojjechuu qabu jedheera. Nutis dhimma kanarratti xiinxalaa siyaasaa Mahammad Alaruusi gaafanneera. Haalichi haaromsaa irratti walii galtee godhamu miidhuu danda'a jennaan walitti dhufeenyi cimaa waan jiruuf taateen akkanaa uumaa fiduu hin danda'u biyyoonni lamaan yoo walitti siqanii hojjetan jedhe. Wanni Itoophiyaan akkana goote jedhanii hamatan yani Itoophiyaa hin qaban waan Itoophiyaa hamataniif. Nama gariitu dhiibutti jira. Ibidda bobeessutti nama gariitu yani biyya alaa keessaa akka Suudaaniif Itoophiyaa waliin taane barbaada. Saniif jecha namni maqaa Itoophiyaa illee balleessu ima jira. Illee hin danda'u waa takka yani fidee maalii fi namni martinuu uummatni isaaniiyyuu ka Suudaaniitu itti deebise otoo nuti hin deebisin. Lolli tokkollee Suudaaniif Itoophiyaa iddoon jiru. Hidhi haaromsaa Sudaan akka fayyadu kan ibsa Mahammad Alaruusin garuu yaada Ijipti warreen calaqqisiisan Sudaan keessa hin jiran jechuu mitis jedheera. Uummanni Suudaanii ijaaruu kana nu waliin jira beeytanii. Sanii waliinuu nama keessa jirutu jira ka yani warra Gibsii gargaaruu barbaadu. Isaan iyyuu warri Suudaanii yani harka miti yani namni barbaadu gara Gibsii kanallee yaadu ima jira beeytanii. Itoophiyaan hidha ishee bishaan guutaa hojii dippiloomaasii ishee cimsuu akka qabdus dhaameera. Itoophiyaan kana mara hajaan qabdu maalii fi isiin sistema qanuuna seera internationaliin deemtu. Wayitii ijaartellee wayitii naman bararru jettellee sistema seera international. Saniif jecha yani isaan yoo warri Suudaanii haasayan ka amma nu beekuu dandeenyu isaan Itoophiyaa waliin yani akkuma qaraatitti jiranii yani wanni itti jijjiiramaniif hin jiru.